Kami, maqaan koo Jaan jedhama. Eessa jiraata? Amma Minneapolis keessa jiraata. Afaan Oromoo eessatti barte? Metu Ilibaba keessa jiraate, ani barsiisa ture. Metu miti naannoo Ilibaba, garuu baadiyyaa keessa jiraate. Achitti Oromiifa duwwaa jira, kanaafuu filannoo hin qabne Oromiifa barachuu qabe. Akkasumas ani barsiisa ture yoo namoota wajjin jiraata, yoo namoota kabaja afaan barachuu qaba, dirqamadha. Kanaafuu Oromiifa barate. Meeqa turtii achi turte keessatti waggaa meeqa achi jiraatteeti afaan Oromoo waggaa meeqatti barte? Achi waggaa sadii jiraate. Tarii waggaa tokko booda ani Oromiifa dubbadhe. Waggaa lama sadii booda ani sirriitti dubbadhe. Akkasumas haadha mana koo Oromoodha. Isheen wajjin shakkila qaba. Amma sirriitti hin danda'u nan yaala. Baay'ee gaariidha. Sirriitti dandeessa. Dhugaa sitti muudhaa waggaa sadii gidduutti. Haadha manaa kee faana erga wal bartee waggaa meeqa? Isheen waggaa tokko booda isheen waliin bare. Garuu biyya bira isheen wajjin jiraate. Waggaa tokko lama booda isheen as dhufuu dandeessi. Amma jirti. Meeqa namoonni immoo afaan Oromoo hin dubbanne jiru. Fakkeenyaaf Oromoo ta'anii ati immoo mucaa biyya kanaa taate afaan Oromoo dubbattan sabateef namoonni akka afaan isaanii baraniidhaaf maal gorsita, maal dhaamta? Rakkisaadha. Rakkoo namoota asuma jira. Sabiinsa waggaa sadii afur shan booda ijoollee hunda Oromiifa sirriitti dubbachuu danda'a. Waggaa kudha shan booda inni raanfadhe. Yeroo mana barumsa deemaa afaan Ingiliffaa dubbadhe miti. Kanaafuu rakkisaadha. Ilaalcha koo ijoollee kana Oromiifa barachuu qaba sabiinsa dirqamadha. Garuu ilaalcha koo akkasumas yeroo ijoollee kudha sadit yaada kana qaba dirqama kooti. Garuu yeroo ijoollee kudha shan kudha torba yaada kana hin qabu. Mutana wajjin yaada kana yaaduu danda'a. Baay'ee gaariidha. Jaan inni kan biroo immoo ati yogguu biyya turte Finfinnellee deemteetta. Finfinne keessatti immoo afaan Oromoo hin dubbatanii na rakkisaniiru na aarsaniiru jette. Mee Finfinne keessatti waan si mudate natti himi? Tole, al tokko leenjii qabee walgahii qabee Finfinnee deemuu qabe. Garuu ani Amhariitti dubbachuu hin danda'u. Kanaafuu achi rakkisaadha. Akkasumas achi safuu hin jiru. Hattuu jira. Nama baay'ee na hattuu yaale. Akkasumas buna kana barii kudhan jedhe. Ani indee lucky. Kana very shan, very afur. So kanaafuu achi natti hin tolu sabiinsa nama baay'ee na hattuu yaale. Akkasumas nama amanu achi hin danda'u. Metu keessa nama amanu hin dandeessa. Jima keessa nama amanu hin dandeessa. Oromiyaa keessa yoo afaan Oromoo dubbachuu dandeessa nama amanu hin dandeessa. So kanaafuu Oromiyaa natti tola, Finfinnee natti hin tolu. Baay'ee gaarii. Tole egaa har'a immoo ayyaana irreechaa irra jirta. Irreechi kun maal fakkaata? Akkamitti ilaalte? Irreecha akkuma Thanksgivingidha. Waan hundaama waaqa galatooma jedhe miti. Akkuma ayyaana Ameerikaa hin jiru, right? Irreecha uniqueidha. So kanaafuu nama barsiisuu qabda waa'ee ayyaana kana. Ethiopia keessa, Metu keessa kana irreecha kabaje, amma as kabaja. So irreecha baay'ee namatti tola. Waan Oromoo keessaa maal fa'aa jaallatte? Waa'ee Oromoo keessaa maal fa'aa jaallatte? Gara fuulduraatti Oromiyaa deemuun barbaaddaati? Achi Oromiyaa keessa mana ijaara. Haadha mana koo Oromoodha. Nuti lafa qabna mana ijaarna amma.
Kanafu Garfo Dora Achi debut Barbada Kasumas Achi Jirachu Barbada University Kesa Hodachu Barbada Ama Mastery Barata Sanaboda Romia debut Barbada Sabisa Euro Achi Debe Nema Hunda Noa Sena Sana Jene Ama Kanbratneko Itifufu Barbada Kasumas like knowledge electrical wajin Barsisi Barbada yo awasa de garu denda baay'ee gaarii dhumarratti dhaamsa yookiis ergaa addaa yoo qabaatte uummata Oromoo si daawwachaa jiraniif dhaamsa addaa qabdaa? Dhaamsa addaa qabdaa? Ergaa addaa yoo qabaatte warra Oromoo biyya lafaarra jiru hundumaaf warra Jimmaaf illee warra Illoo Abbaa Booriif illee Nema Hunda Yautoma Chechu Barbada Sabisa Hachi Awasa Sena Argade Asuma Tino Jira Guru Yero Hachi Deme Nemati Bayi Nemati Tola So Kanafu Gautoma Dua Chechu Barbada Kasumas Kapso Jakabi or Kapso Etifufi Gautoma Horabula Ayanagari baay'ee gaarii gaaffii tokkon afaan Ingiliffaan si gaafadha so yeah now you are here at Irrecha festivity in 2021 in Minnesota so how do you describe for non-Oromo speakers about Irrecha what we call Thanksgiving in a language that many of them understand can you tell us a little bit about Irrecha and how do you see the Oromo's culture in general? Yeah so Irrecha is similar, I guess, like our closest is Thanksgiving, right? Yes. But it's not quite Thanksgiving because it's about, or from what I've learned, it's about it's about celebrating what was created. It's about coming together and celebrating, the Oda tree. It's about celebrating, Waka that created everything and celebrating, that we made it through another year, right? So that's how I've seen it. That's how I've learned it. I've celebrated here. I've celebrated in Oromia. And it kind of means something different for all the people. And what was the second question there? My second question is, what do you learn about Oromo and the good and the quality other tribes or world should know about Oromo? Yes, my experience with the Oromo tribe was that I was welcomed in. Everyone was so patient with me when I tried to learn the language, when I tried to, live in a rural area. Everyone taught me everything. Everyone was very supportive of teaching me Oromifa, of teaching me how to live. Teaching me how to wash clothes. I didn't know how to wash clothes by hand. So the Oromo community welcomed me in and said, John, we know that you're stupid, and that's okay. We will make you smart. So they took me as a stupid person living in a rural area and brought me up to be able to live there and celebrate. And I was just very fortunate to be able to be in a town called Lalo that really welcomed me in and supported me. So I would say, know that the Oromo people are there, and if you give them a chance, they are the nicest people I've ever met. Great. So my last question, the language you have been speaking before is called Afaan Oromoo. What we call it Oromo here, but it's Afaan Oromoo. Anyways, being saying that, Afaan Oromoo is one of the most widely spoken in Africa, but it's not an official language. Again, the third widely spoken in Africa as well. But you spoke that language, you are speaking that language at the same time. So how long you lived in Oromia and how do you learn this language? Because people who have been listening, these white guys speak Oromo, how it comes, maybe how long he lived there. Those of them very passionate to learn Afaan Oromoo. How long it takes to learn Afaan Oromoo? So I lived there for about 3 years. When I went there, I had classes for 4 hours a day for 3 months. Then I knew a little bit of Oromifa. After a year, I knew a decent amount. I could do anything. But I lived in a very small town. It was only 4,000 people. So if I wanted to go anywhere, if I wanted to hang out with people, or even in the classroom, I was a teacher, I would have to speak Oromifa. So that teaches you very quickly when you have to speak it. It's like when Oromos come to America, they learn English because they have to use it. Also, I thought if I'm going to live with these people, then I must learn their language, because if I respect them and they respect me, then what I should be doing is learning their language. So
So after about 2 years, I was pretty good, and now I'm decent at it. Wonderful. Thank you very much. Galatomi. Oh, home of Mitzi. Oh, that's funny, man.